faarfannoo 135 yookaan 136 lakkoofsa 4 irratti inni qofaasaa raajii kan hojjetee jedha. Maaliif? Tokkicha qixxee dhibbaati ka'a. Qofaasaa tokkicha ta'ee yoo jiru raajii kan hojjetee jedha. Maaliif? Inni jabaadha ka'a. Maaliif? Inni fedha bullooti ka'a. Maaliif? Inni hunda danda'a ka'a. Kanaaf Daawit inni qofaasaa raajii kan hojjete jedheet lakkoofsa 6 irra gaafa geessan ammoo qofaasaa ifoota gurguddoo kan hojjete jedha. Addeecha agarru, urjii agarru kana, aduu agarru kana qofaasaa hojjete homtuu isa hin gargaarre ni danda'a jabaa waan ta'eef jechuudha. 12 irra gaafa geessan ammas faarfannoo 135 irratti jechuudha. Humna cimaa fi ciqilee diriireen jedha. Wantoota kana hundayyuu kan inni hojjete humna cimaa waaqa jabaa waan ta'eef. Ciqilee diriireen nageenyaafis ciqilee diriireedha. Lolaafis ciqilee diriireedha. Yoo dinni adabbiidhaafis ciqilee diriireedha. Ammoo maartaadhaafis ciqilee diriireedha. Ijoollee isaa hidhaa diyaabiloos jalaa baasuudhaafis ciqilee diriireedha. Nageenya bara baraan ulaachuudhaafis ciqilee diriireedha. Kanaaf waaqayyoon hunda danda'aadha. Akka kitaaba qulqulluutti waaqayyoon jabaadha. Faarfannoo 150 lakkoofsa 11 irratti maal jedha? Humna isaa isa samiitiin galateeffadhaa jedha. Humna isaa isa samiitiin galateeffadhaa. Hagana waaqayyoon jabaa jedhamee akkamitti akka ibsamu hubachuun ni danda'ama. Egaa gara kitaaba Saamu'eel boqonnaa 2 lakkoofsa 1 irratti gaafa dhufnu ammas waaqayyoon jabaa hunda danda'a ta'uusaa seenaan nu agarsiisu tokko argina. Seenicha akka waliigalaatti gabaabsinee kaasna malee hunda isaa siniifis seenessinu. Egaa bu'uura hundi keenya beeknuun haati Saamu'eel yeroo dheeraadhaaf Haannaan haati Saamu'eel jechuudha. Daa'ima dhabdee Maseena jedhamtee arrabsamaa kabajaa ulfina dhabaa akkamiin akka jiraachaa turte kitaaba Saamu'eel boqonnaa 1 irratti argachuu ni dandeessu. Dubartiin tun waaqayyoon ilma isheedhaaf kennee ilma Saamu'eel jedhamu akka deesse yemmuu mirkaneeffattu akkana jette. Of hin jajinaa jette. Of hin jajinaa. Boonuudhaan hin dubbatinaa of jajaan hin haasa'inaa. Jedhana wanni itti of jajinu maaltu jira? Nun bar har'a jiraannee warra burduunuudhaa bar. Nun bar waan xiqqoodhaa warra galaafatamnuudhaa bar. Dangaadhaa bar humni keenya. Maaf of jajinaa? Maaf of tuullaa? Maal beekumsas yoo ta'e dangaadhaa bar. Humnas yoo ta'e dangaa qabaa bar. Wanni fedheeyyuu wanni nuti qabna jennee of jajinu hundi dangaa qabaa. Kanaaf maal jetti? Haannaan harmeen Saamu'eel of hin jajinaa. Of jajuudhaanis boonuudhaanis hin dubbatinaa jettee erga seenessitee booda waaqayyoon ni ajjeesaa jetti. Inni ammoo ni jiraachisas akkuma ajjeesuu danda'u ammoo ni jiraachisas jetti. Ulfinniif galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Maaliif? Noo waaqa jabaadha. Si'oolittis ni buusaa ni baasas jetti. Addaam balleessaa isaatiif adabee gara Si'oolitti akka seenu akkumatti murteesse ofii isaatii immoo isaaf du'ee Si'oolidhaaf baasee jira. Galanni isaaf haa ta'u. Ni seensisas ni baasas. Waaqayyo ni hiyyoomsaa jetti. Ni sooramsas hiyyoomsuu qofa miti. Inni ni salphisas ammoos ol lama qaba jetti. Kanan duratti ajjeesoo, deeksoo, kaasoo, badhaasoo jedhee ibse wajjiniin akkamitti akka wal simu ilaaluu dandeessu. Rakkataa jetti lakkoofsa 8 irratti lafaa ni kaasaa biyyoorraa daararraa bakka inni itti salphaterraa bakka inni itti dagatamerraa daararraa lafarraa bakka inni itti irraanfatamerraa rakkataa ni kaasaa. Kana kan godhu waaqayyoodhaaf galannaa ta'u. Namni humna isaatiin hin jabaatu hoo jetti. Humna qabaachuu danda'a. Garuu jabaatu jabaan jedhamu waaqa qofaadha kan jabaa jedhamu jechuudha. Namni aangoo isaatiin hin jabaatu. Namni meeshaa hidhateen hin jabaatu. Namni beekumsa nan qaba jedhuun hin jabaatu. Namni maallaqa lakkaa'uun hin jabaatu. Namni bareedina qabuun hin jabaatu. Namni waan addunyaa kanarratti qabuun yookaan ammoo waan foon isaatiin horateen hin jabaatu jetteetu Haannaan haati Saamu'eel dubbatti. Waaqayyo waliin warri wal lolan ni daakkamu jetti. Jarana waaqa waliin waliin lolinaa. Waliin lolinaa cubbuu wajjiniin walaa lollu. Hammeenya wajjiniin walaa lollu. Jibba wajjiniin walaa lollu.
waaqa waliin garuu araara haa buusnu. Akkamiin jaalalaan jiraachuudhaan araara buusuudhaan obboleewwan keenya waliin nageenya buusuudhaan wal dhaggeeffachuudhaan wal ta'uudhaan waaqayyo waliin araara buusuun ni danda'ama. Waaqa waliin wal lolla yoo ta'e ni daakamna. Kan qalbeeffachuun baay'eetti barbaachisaadha. Ni daakamna. Kuni waan jala sararamee ibsamedha. Wanni bara keenyatti ta'aa jiru bar waan waaqayyo wajjin wal lolleef ta'aa waan jirudha bar. Asiin beelli ni jira bar. Achii waraanni ni jira bar. Asiin wal dhabbiin ni jira bar. Karaa adda addaatiin addunyaan akka walii galaatti unkuramtee jirti. Waan waaqayyoodhaan wal lolleef akka daakamaa jiru hubachaa jirtu. Waan waaqayyoodhaaf wal lolleef dhiigni keenya akka dhangala'aa jiru hubachaa jirtu. Waan waaqayyoodhaaf wal lolleef manneen kiristaanaa akka gubachaa jiran, masgiidonni gubachaa akka jiran, galmi waaqeffannaa amantii kamiitiyyuu akka gubachaa jiru hubachaa jirtu. Obboleewwan wajjin walii galuu baachuun bar waaqayyoodhaan walii galuu baachuudhaa bar. Obboleessa ofii waliin nagaan jiraachuu dadhabuun bar waaqayyoodhaan wal dhabuudhaa bar. Nama walii galuu baachuun bar waaqayyoodhaan walii galuu baachuudhaa bar. Jaalalaan jechuu kootii miti. Jibbaanii miti, hammeenyaanii miti, cubbuudhaanii miti kan namoota walii galu. Jaalalaan, walii galteedhaan, nageenyaan waliin galle taanaan waaqayyo wajjin wal lolaa jirra. Yoo isin waliif dhiifama taasiftanii ani kanan isiniif dhiifama taasisuudha bar kan nuun jechaa jiru gooftaan Yesuus Kiristoos. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 6 bu'uura ibsameen akkana jedhaan kadhadhaa yoo jedhu waaqayyoon cubbuu keenya nuuf dhiisi nus warra nu yakkaniif akkuma dhiisnu jedhu. Yakka keenya nu dhiisi nutis akkam goon warra nu yakkaniif akkuma dhiisnutti dhiifama walii taasisuun waa'ee ta'ee jira. Wal dhaggeeffachuun waa'ee ta'ee jira. Kun ammoo maatii waaqayyoo kabajamtoota maatii waaqayyoo nu daakaa. Kuni nu fayyadu nu balleessa nu barbadeessa nu ol waaqni jabaan jiraachuu isaa yeroo hundayyuu akkaataa kanaan hubachuun baay'eetti gaariidha. Waaqayyoon hanga daangaa dachiitti ni murteessaa jedha. Ameen. Inni nuuf haa murteessu. Ameen. Inni haqa keenyaaf haa murteessu. Ameen. Inni dhugaa faal ta'ee bilaasha ta'ee kanaaf haa murteessu. Ameen. Inni dhiiga dhangala'ee kanaaf haa murteessu. Ameen. Inni bara itti wal dhaga'uu dadhabne kanatti akka wal dhageenyu nuuf haa murteessu. Bara itti nagaa akka bishaanitti dheebonne kanatti nagaa isaatiin nu jiisuudhaaf haa murteessu. Ammas haa murteessu maatii waaqayyo. Waaqni jabaan jechuudha. Egaa kana jireenya ishee keessatti hubatteeti Saamu'eel Haannani haati Saamu'eel kan isheen dubbachaa jirtu. Egaa waaqayyoon kan inni hojjetu gaafa Haannaan deessu qofaa miti. Namoonni tokko kan dogoggoru. Gaafa Saamu'eel argamu qofaa miti. Bara isheen itti maseena taatee jirtuttis waaqayyoon hojjechaa jira. Dhugaadha bara isheen itti maseena taatee jirtu ammoo dukkana. Eeliin gaafa isheen kitaaba Saamu'eel boqonnaa 1 irratti ni argattu. Garagalama qulqullinaa deemtee waa'ee maseenummaa ishee imimmaan ishee buusteetoo boochu argeetoo machiin kee kun yoomsi isaa jedheetitti baaca lubni Eeleen. Warri tajaajilarra jirru, warri mana kiristaanaa jirru, warra boo'an imimmaan isaanii dabalaa jirra moo imimmaan isaanii gogsaafii jirra? Warra gaddan jajjabeessaa jirra moo ittuu gadda isaanii hammeessaa jirra? Warra waa dhabanii waaqayyoodhaan akka guutaman gochaa jirra moo ittuu irra caalaa akka dhaban akka abdii kutatan taasisaa jirra? Namni bara kana bakka itti tasgabbaa'uu dhabee bara. Mana waaqayyoo galma waaqayyoo deemes waaqayyo kadhateetoo yoo xiqqaate waaqayyo waliin haasa'ee tasgabbaa'uun dandeenye. Eeliin jeeqaa jira akka barbaadetti dubbata. Warra waaqeffatan maqaa adda addaatitti maxxansaa akkuma barbaadetti isaan faala. Machiirra jirtu jedhaanii namoota akka Haannaa rakkataniitoo ilma dhabanii maseena waan ta'aniif kadhachaa jiran machooftanii jirtu jedha. Machooftanii jirtu. Tajaajilaanii bara kanatti namoonni waaqaan akka nageenya argatan maal hojjechaa jira? Lallabaan bara kanatti, lubni bara kanatti, paappaasiin bara kanatti namni waaqayyoodhaan akka tasgabbaa'eetoo jiraatu maal hojjechaa jira? Moo akkuma Eelii sana madaa namaatti waan hin taane kaa'atoo irra caalaa madichi akka jabaatu gochaa jira. Bara kanattis waaqayyoon ni jira. Bara Eeliin of gatee, bara Eeliin dhibaayummaadhaan galma qulqullinaa keessatti tajaajilaa jirutti, bara Eeliin ijoolleen isaa galma qulqullinaa keessatti akka fedhan akka baacan ta'anitti Eeliidhaan jechuudha. Bara ijoolleen isaa Afniinii fi Fiinhaas illee galma qulqullinaa keessatti dubartii dirqisiisanii gudeedanitti
bara kanattis inuma jira Waaqayyo. Tarii abdii kutuu dandeenya ta'a Waaqni inuma jira jechuu dandeenya ta'a. Dhuguma jira garuu Waaqni jechuu dandeenya ta'a. Bara Taabota Tsiyoon itti booji'amtettis Waaqayyoon inuma jira. Bara Eeliif achi galma qulqullinaa keessatti sagalee Waaqayyoo dhaga'uu dadhabettis Waaqayyoon jabinni isaa numa jira. Bara Afniinii fi Fiinhaas waraana irratti du'anittis Waaqayyoon jabinni isaa numa jira. Bara oduu kana waan dhageef Eeliin teessoo isaa irraa kufee du'uttis humni Waaqayyoo numa jira. Bara haati warraa Fiinhaas abbaan warraa ishee duusaa waan dhageesseef achumatti ilma yemmuu deessu achumatti duutettis humni Waaqayyoo numa jira. Bara keenyatti bara nageenya akka bishaanitti dheebonni kanattis humni Waaqaa numa jira. Hin jiru jettanii warri yaaddan dogoggortanii jirtu. Waaqayyoon yeroo qaba. Yeroo itti Haannaan boochus ni jira, yeroo itti mimmaan ishee haxaawwamus ni jira. Yeroo itti Haannaan maseentus ni jira, yeroo itti Saamu'eel dhalatus ni jira. Yeroo itti Eeliin akka fedhetti baacus ni jira, yeroo itti immoo Eeliin galma Waaqayyo keessaa qulqullaa'us numa jira. Yeroo itti Afniinii fi Fiinhaas akka fedhanitti galma Waaqayyo bukeessan inuma jira. Yeroo immoo Afniinii fi Fiinhaas ammoo itti qulqullaa'anis ni jira galma qulqullinaa keessaa. Ni jira. Yeroo itti Saamu'eel tasgabbaa'ee sagalee Waaqayyotti dhaga'us inuma dhufa kabajamtoota maatii Waaqayyo. Yeroo itti Saamu'eel Saa'ol itti muudus inuma dhufa. Yeroo itti Saamu'eel Daawit itti muuduttis inuma dhufna kabajamtoota maatii Waaqayyo. Gaafa rakkannu qofa miti Waaqni jabaa kan jedhu ilaalchisee amantii qabnu kan dagachuu qabnu. Yeroo rakkannu yeroo abdii kutannu dagachuu qabnu. Yeroo nu ta'u qofa miti. Yeroo nutti tolu yeroo gammadnu qofa miti jabinni Waaqaa kan nutti mul'achuu qabu. Egaa Wangeela Luqaas boqonnaa 2:37 irratti harmeen keenya dubroon Maariyaamis akkuma Saamu'eel harmee Haannaa kanatti ilma ni argatta. Ilma jaba Waaqa jaba jedhame Gooftaa Yesuus Kiristoos ni deessa gaafa jedhamtu maal jettee Waaqayyoof wanti dadhabamu hin jiru jettee dubbatte. Maal jechaa jirti? Jabaa Waaqaa jechaa jirti bar. Wanni hin dandeenye hin jiru. Dura akkamitti handaa dubrummaadhani akkamitti yaadamaa jennaaniin humni Waaqayyo sirra bulaa. Afurri qulqullu si golgaa humni Waaqayyo sirra bulaa jedhamnaan Waaqayyoof wanti dadhabamu hin jiru jettee dubbatte. Ittaan sudhaanis lakkoofsa 49 irratti maal akka jette beektu? Waaqayyo inni jabaan yookaan danda'an waan guddaa anaaf godhe jette. Waan guddaa anaaf godhe. Araarri isaa dhaloota amma dhalootaatti humna isaa irree isaa irratti taasise jetteeti Yesuus irratti Waaqni abbaan humna isaa akkamiin akka taasise irreen abbaa Yesuus akkamiin akka ta'e ibsitee jirti. Ammas gadi buutee lakkoofsa 52 irra gaafa dubbistan of tuultota yaada garaa isaaniitiin bittinneesse innoo Waaqa jabaadha ka. Bittootas teessoo isaaniirraa salphise innoo Waaqa jabaadha ka. Warra gad of qabanis ol isaan qabe innoo Waaqa jabaadha ka. Warra beelaan arjummaa isaatiin quubse innoo Waaqa jabaadha ka. Sooressotas harka qullaa ari'ee jetteetu dubbatte. Kabajamtoota maatii Waaqayyo. Maal kan jedhu argattu seetanii faarfannoo 73 yookaan 72 lakkoofsa 11 irratti warri jireenyi isaanii itti tolee Waaqa dagachuu isaaniitiin akka fedhanitti cubbuu keessa deddeebi'uu isaaniitiin hammeenya kafana uffata godhatanii jiraachuu isaaniitiin warri homaan taane akkam jedhu seetanii Waaqayyoon akkamitti beekaa? Dhuguma Waaqa biraa beekumsi ni jiraayi jedhanii gaafatu. Daawit jara kana argee nani naafee jedha. Maaliif itti tolee jira? Waa hundaan guutamanii jiru. Akkuma barbaadanitti cubbuu fedhan raawwatanii garuu wanni itti hanqatu hin jiru. Jara kana gaafan arguu ittanii naafee maaloo jireenyi kiyya akka isaanii otoo nagaadhaan naa ta'e jedheen itti naafee jedha Daawit. Jarri kun maal jedhanii dubbatu jedheetu ibsaa Waaqayyo akkamitti beekaa? Bara keenyatti bara Waaqayyo akkamitti beeka warri jedhanii humna isaaniitiin qofa abdatanii jiru bara. Beekumsa isaaniitiin qofa warra abdatan. Garee isaaniitiin qofa gosa isaaniitiin qofa fira isaaniitiin qofa warri abdatan ni jiru bar. Ani to warri gaafatan ni jiru bar. Ni beeka Waaqayyoon. Ni beeka bara hundattuu ni beeka. Isa booda jedha faarfannoo 73 yookaan 72 lakkoofsa 11 bira dabartanii ta'uu dubbistan jarri kuni ni badanii jedha. Ni barbadaanii akkamiin badiinsaaf ta'anii jedheetu gaafata. Akkuma tasaa yoo kaatu gootumaan guututti isaan dhabamsiiste. Mallattoo isaanii iyyuu ni balleessite jedhee dubbata Daawit jechuudha.
Kanaaf Waaqayyo jabaadha. Abdii kutachuun qabnu. Bu'aa bayii kam keessayyuu jiraannee Waaqayyo jabaadha. Rakkoo kam keessayyuu jiraannee Waaqayyo jabaadha. Bu'uuran irratti isiniif ibsaa tureen qorumsi kamiyyuu ni quunnamee jabina Waaqayyo irraanfachuun qabnu. Egaa akka aadaa Oromootti Waaqayyoon jabaadha kan jedhameetoo dubbatamu maal jechuu akka ta'e ilaalleerra. Akka kitaaba qulqulluuttis Waaqayyoon jabaadha, jabaa Waaqa kan jedhu maal akka ta'e ilaalleerra. Egaa bakkanatti aadichas kitaaba qulqulluus wal simsiisnee akkamitti akka hubachuu dandeenyu hubachuun ni danda'ama jechuudha. Egaa kan nu barsiise Waaqayyoodhaaf galanni haa ta'u. Jabaan Waaqa. Kabajamtoota hordoftoota qophii keenya OCM, egaa lallabni keenya kanumarratti xumuramaa. Egaa haga ammaa kan isin keessummeessaa ture ana barsiisaa Haile Mikaa'el Taaddasaa, akkasumas ammoo viidiyoo kana waraabaa kan ture obboleessa keenya Kabbee Hirkooti. Stuudiyoon itti viidiyoo itti waraabbachaa ture stuudiyoo Universal Marketingiti. Egaa hundi isaanii galata guddaa nurraa qabu. Isinis waan nu daawwattaniif hedduu isin galateeffachaa dhumarratti walaloo tokko isin affeerretu nuti gamanumaan nagaatti isiniin jenna. Gurrarra yoo ciiftu jedha kun immoo. Gaafa beekaa raftee gurra keerra ciiftee leeyyee urriin ciccee jaallee gadi qiccee sireerraa hin buutu hoo'arraa hin baatu. Kan karra rukutu sittin ulfaatu. Uffata baafattee luka kee dhiqattee qorra akkas hin rukunne lukta akkas hin balfanne sababa funaanta irra irratti kuusta gamaa xaafii dhoofta gamanatti jabuufta. Iyyi kee gara ambaa kakuun kee kijibaa ofii kee wal dhabaa walii keen yayyabaa gaabbiin kee teellaa darbaatti garagala ganna dur darbee fi amma dammaqxe reef erga darbee barrisaa sireerraa si buusaa tiriikaa siif ibsaa magaalatti joortaa misirroo foolatta. Amma kanatu ta'e imimmaan dhangala'e jilbi kee qoma'e aarri kee boba'e gabaan garuu ka'e misirroon qaari'e murtiin murtaa'eera kan darbees darbeera gaa'illi diigameera misirroon sii du'e du'a moo'ee ka'e ofirraa si foo'e. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u.